Kadhata godhatameetiif gaarii godhee waa galateeffannaa qorannaa kenna guyyaa har'aa Roomee boqonnaa 10 jalqabna. Roomeen boqonnaa 10 ergaa baay'ee murteessaadha. Hunduma kennaafuu itti gaafatamummaa addaa kan nuuf kennu jechuudha. Kanaaf mee xiyyeeffannaadhaan dubbifneetiin jenna. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha, obboloota koo Yihuudoonni akka fayyan garaa koo hundumaan nan hawwa, isaaniifis Waaqayyoon nan kadhadha jedha. Maal ta'an Yihuudoonni? Yihuudoonni maal ta'an isaan akka fayyan nan barbaada jedha. Boqonnaa 9tti deebinee mee waan tokko laal. Boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa isaan saba Israa'el ilmummaan ulfinni isaa kakaan yeroo yerootti kakatame seerri waaqessuu abdiin gara garaa isaaniif kennaman. Abboonni qomoo kan isaaniiti. Akka firooma fooniitti Kiristoos qomoo isaanii keessaa dhalate. Waaqayyoonni hundumaa gararraa jiru bara baraan haa galateeffamu jedha waa'ee warra Israa'elootaa yeroo dubbatu. Kun garuu dubbii Waaqayyoo fiixaan ba'uu dadhabe jechuun miti. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti. Sanyii Abrahaam kan ta'e hundinuu ijoollee Abrahaam miti jedha. Isaan carraan kun hundinuu isaaniif kenname akka nama carraan kun kennameefitti hin deddeebine jechuudha. Kanaaf yakka ofiitiin karaa ofii isaanii irra yeroo isaan deddeebaniitiin jedhan, fedha ofii foonaa yeroo isaan bu'aniitiin jedhan argineetiin jenna jechuudha. Haa ta'uutii garuu isaan akka fayyan nan barbaada jedha. 19 irraa karaa akkamiirra akka isaan deemaa turan, jaalala isaan dubbii waaqaatiin akkamitti akka isaan faallaa ta'aa turan. Erga ibsee ka'een boodatti dhumarratti akkas jedha lakkoofsa 9:33 irraa akkuma caafame kunoo an dhagaa gufannaa kattaa nama kuffisu Siyoon keessa nan kaa'a, inni isatti amanatu immoo hin yeella'u jedhee kaa'a. Garuu Israa'eloonni maal ta'an itti gufatan, Yihuudoonni maal ta'an itti gufatan. Phaawulos 10 gaafa jalqabu isaan akka fayyan nan barbaada jedha. Isaaniifis maalan godha jedha, Waaqayyoon nan kadhadha jedha. Lamarraa isaan Waaqayyoof akka hinaafan dhugaa nan baaf. Waaqayyoof maal akka isaan godhan? Akka isaan hinaafan dhugaa nan baaf. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyoof hinaafuun isaanii akka hubannaa dhugaatti miti jedha. Phaawulos ofiisaa fakkeenya godhatee dubbata asirratti. Hinaafaa ture yeroo kiristaanota ajjeesu, yeroo itti karaa daandii Damaasqoo irratti qabamu dhugaadhaaf akka ofiisaaf galetti dhugaadhaaf hinaafaa ture miti. Garuu hinaafaa dhugaan turre jechuudha. Hamma isaaf galetti hinaafaa ture. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Tole hinaafaa ture garuu akka dhugaatti miti jedha. Mee obboloota koo dhugaadhaaf hin hinaafna. Dhugaan akka danqamu hin barbaannu. Garuu mootuu hinaaffaan kenna hinaaffaa akkamiiti waan jedhu adda baachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni hundinuu waan dhugaadhaaf hinaafan fakkaatu. Har'a garuu hinaaffaa akkamiiti? Phaawulosis dhugaadhaaf hinaafaa ture. Jalqaba yeroo daandii Damaasqootti qabamus jechuudha. Achi booda garuu garaagarummaa qaba. Isa boodaa dhugaa hubatee yeroo ta'u, isa jalqabaa garuu otoo dhugaan hubatiin deemaa ture jechuudha. Mee boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irra ilaala. Qajeelummaa isa Waaqayyo kennu wallaalanii qajeelummaa mataa isaanii dhaabbachuu yaalaniiru jedha. Eenyudhanuuf qajeelummaan kenna obboloota koo? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 30 irraa akkana jedha. Kiristoos Yesuusitti jiraachuu keessaniin Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota ta'an Waaqayyoof qulqulloofne hin furamna jedha. 24 irrattis tokkoffaa Qorontos 1:24 irraa kana warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudotaaf taanaan Giriikotaaf Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti jedha. Kanaaf Kiristoostu qajeelummaa kenna jechuudha. Nuuf Kiristoos qajeelummaa kenna jechuudha. Nuuf Kiristoos qajeelummaa kenna. Tole Kiristoos akka qajeelummaa kennaatti Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e beennee wallaaluun kenna beennee yoon fudhannu ta'e qajeelummaan inni dhugaa nuuf hin lakkaa'amu jechuudha. Sababni isaa maal jedhama? Macaafni qulqulluun tokkocha ilma isaa
amma kennutti addunyaa maal godhe jedha? Jaallate. Kanaaf Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa yoo amanne qajeelummaa mataa keenyaa dhaabbataarraa jechuudha. Namoonni baay'een nuti kiristiyaanaa nuti dhugaa qabna jedhanii baay'ee socho'u. Garuu Kiristoos ilma Waaqa jiraataa akka ta'e hin amanan yoon jedhu afaaniin Kiristoos ilma Waaqaati gaafa jettanii gaafattanii eeyyee jedhu. Dhuguma ilma Waaqayyooti yeroo jedhan garuu maqaa ilma Waaqaa jedhu fudhatee jedhu. Gareen tokko kan. Gareen tokko ammoo Kiristoos qofaadha jedha. Only Jesus warra jedhan. Gareen tokko ammoo maal jedha? Abbaa qofa jedhan. Jehoovaa. Isaan kun hundinuu maal miis godhaaru? Qulqullummaa mataa isaanii dhaabbataaru. Qulqullummaan keenya garuu eenyudha? Kiristoos inni eenyu? Ilma Waaqa jiraataati. Tokkoffaa Qorontos 1:30 ammallee irra deebi'ee akka hubattan barbaada. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan eenyu biraa ta'e jedha? Waaqayyo biraa ta'e jedha. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhee jedha. Eenyutu Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe? Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Ogummaa keenya nuuf godhe. Luke, dubbi baay'ee namatti toludha. Inni ilma ofii tokkocha gara biyya lafaatti yeroo erga maal godhee gara biyya lafaatti erge? Jaalala godhee gara biyya lafaatti. Ogummaa godhee gara biyya lafaatti. Akka Kiristoos ilma Waaqaa ta'e yoon amanne Macaafni Qulqulluun maal jedha? Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a jedhaa miti? Ergaa Yohaannis 1:5 irratti dubbifachuu dandeenya. Waliin dubbifataa turre kanaan duratti. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa maal gochuu danda'a? Mo'uu danda'a. Macaafni Qulqulluun inni isin waame qajeelaa akka ta'e isinis maal ta'a jedha? Qajeelota. Qajeelota ta'uu kan dandeenyu qajeelummaan eenyuun lakkaa'ame duwwaadha. Qajeelummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo nu lakkaa'ame duwwaadha. Waaqayyo qajeelummaa kenna godhee kan nu erge ilma isaati jechuudha. Kanaaf Kiristoos ilma Waaqa jiraataa akka ta'e namni hin amanne hundinuu qajeelummaa mataa ofii dhaabbataara jechuudha. Yihuudoonni kan isaan godhan isa kana. Eenyu jedhaniin? Nu Waaqayyoon tokkocha beenna jedhaniin. Si garuu ati eessa akka taate? Kanaaf isaan maal jedhanii ture? Qajeelummaa mataa ofii dhaabbatanii jedha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Qajeelummaan keenya Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataati. Qajeelummaa isaa Waaqayyo namaaf kennu jalaa of hin galchine. Qajeelummaan inni Waaqayyo namaaf kennu eenyudha? Ilma isaati. Ilma isaa jala maal hin taane jechuudha? Hin galchine ofii. Kiristoos nama amanu hundumaa garuu qajeelummaatti geessuudhaaf seericha iddoodhaan hin ga'a. Seericha iddoodhaan maal godha? Hin ga'a. Seericha iddoodhaan hin ga'a. Namoonni yeroo jedhan karaa biraatti hiiku maal jedhanii hiiku? Akka waan seerri diigamee. Kifluun seeneraa deebee? Akka waan seerri diigamee kaa'u. Garuu seericha iddoodhaan ga'eera isa jedhu kana end of the law jedha Ingiliffi isaa. For Christ is the end of the law. End of the law jechuun xumura isaa gubbaa irra xumurri seeraa eenyudha? Kiristoosidha. Seera inni gaafa jennu amala waaqummaa maal godha jechuudha? Shaakalla jechuudha. Xumurri amala waaqummaa eenyudha? Kiristoosidha. Xumurri caafiin galmi yookaan immoo fiixeen dhumti seeraa jaalala. Jaalalli eenyudha? Jaalalli ergaa Yohaannis 1:4 dubbifname. 8:9. 8 irraa akkas jedha. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyoon maal hin goone jedha. Hin beekne jedha. Waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti maal ta'e? Mul'ate. Waaqayyo jaalala. Jaalalli Waaqayyo immoo karaa ilma isaa nu gidduutti maal ta'e? Mul'ate. Kanaaf seera galmaan ga'e yookaan ammoo xumurri seeraa jaalala yeroo jennu xumurri seeraa maal eenyu jechuudha? Kiristoosii jechuudha. Xumurri seeraa yeroo jedhu namni tokko caafii kortoo Paawulos hin yaadattu yoo ta'e Phexros hin yaadattu yoo ta'e lammaffaa Phexros 1:5 gadi yeroo dubbiftanii caafiin dhuma
Masalaalli sanii maalidha? Jaalala. Innis eenyudha? Kiristoos jechuudha. Kanaaf boqonnaan 10 lakkoofsi 4 kan inni dubbataa isa kana jechuudha. Kiristoos nama hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaan seericha iddoodhaan maal godhe jedha? Iddoodhaan inga'a. Jaalala isa dhugaa san keessa keenyatti amala waaqaa san keessa keenyatti galmaan ka ga'u Kiristoosiin of keessaa qabaachuu keenya jechuudha. Qolaasiyaas 1:27. Lakkoofsa 5 irraa Museen waa'ee qajeelummaa isa seera keessatti argamuutiif namni wanta seerichi jedhu godhu ittiin hin jiraataa jedhee maal godheera jedha? Caafeera. Namni wanta seerichi jedhu godhu ittiin maal godha jedha? Ittiin jiraataa jedhee caafeera jedha. Jaarraa qajeelummaan amantii keessaa garuu Kiristoos gadsiisuudhaaf eenyutu gara waaqaatti ol ba'a? Yookiis immoo Kiristoosiin warra du'an keessaa ol fiduudhaaf eenyutu gara qileetti gadi bu'a jettee garaa keetti yaadinii jedhe. Sababni isaa lakkoofsa 8 irratti egaa maal godhi jedharee dubbichi sitti dhiyoodha afaan kee keessa garaa kee keessas jira jedha. Dubbichi dubbii amantii isa nuyi lallabnudha jedha. Qajeelummaan keenya maadhaan? Amantiidhaan. Eenyu biraa kan dhufu? Kiristoosiin biraa kan nuuf ta'e. Kiristoosiin fiduudhaaf gara samiitti ol ba'uun hin barbaachisu. Kiristoosiin fiduudhaaf gara lafaatti gadi bu'uun Kiristoosiin lafa keessaa baasuun samiirra gadi buusuun hin barbaachisu. Kiristoos akkana jedha. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kun jireenyas hafuurasii jedha. Akka jedha mitiiree? Isin macaafota qortu achi keessa jireenya waan argattan isin fakkaata garuu isaan hunduu waa'ee eenyu dubbatu jedha. Waa'ee koo dubbatu jedha Kiristoos. Kanaaf qajeelummaan amantiidhaan Kiristoosiin irraa argama yeroo jennu Kiristoosiin eessaa arganna immoo dubbii isaa keessaa arganna jechuudha. Kiristoosiin barbaacha samii ol ba'uun hin barbaachisu. Kiristoosiin barbaacha lafa keessa gadi lixuun hin barbaachisu. Kiristoosiin barbaacha dubbii isaa qorachuutu nu barbaachisa jechuudha. Afaan keenya keessa akka jiru afaan kee keessa dubbichi sitti dhiyoodha. Afaan kee keessa garaa kee keessa jira. Dubbichi dubbii amantii isa nuyi maal goonuudha jedha. Isa nuyi lallabnuudha jedha. Akkana jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti waa'ee dubartittii Samaariyaa yoo beektu hin beektu yaadadha. Hin beektu jedhee yaada. Namni dheebote gara kootti haa dhufu haa dhugu. Nama anarraa dhuge yaa'aa bishaan jiraataatu garaa isaa keessaa maal ta'a jedha obboloota koo. Burqa jedha mitiiree? Yaa'aa jedha. Inni kun maalidha? Dubbii jireenyaati jechuudha. Inni kun dubbii nama qulqulleessuudha. Qajeelummaatti kan nu geessu amantiin kan jennu dubbii kanatti jechuudha. Inni lakkoofsa 8 kun seera lakkoofsaa keessa deebii jechuudha. Keessa deebii boqonnaa 30 keessa deebii Ditiroonomii jechuudha. Keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 11 irraa fudhateera. Akkas jedha. 11 irraan isin dubbisa. Abboomiin ana har'a isiniif abboomu kun baay'ee rakkisaa miti. Isinittis fagoo miti. Isin akka nuyi abboomamnu eenyutu gara waaqaatti ol ba'ee fide nutti himaa akka hin jenneef inni waaqarra jira miti. Isin akka nuyi abboomamnuuf eenyutu galaanicha ce'ee as fidee nutti hima akka hin jenneef inni galaana gama jira miti. Dubbichi baay'ee isinitti dhiyoodha. Isin akka isa eegdaniif afaan keessan keessa garaa keessan keessa jira jedha laala argitanii. Dubbichi akka dhageenyuuf eenyutu ol ba'ee nuuf fida akka jettani miti. Inni isinitti dhiyoodha jedha obboloota ko. Innis eenyudha? Kiristoos. Dubbiin isin dubbadhu maalidha jedha Kiristoos? Jireenyas hafuurasii jedha waan ta'eef jechuudha. Sagalirraa Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksifte. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin maal yoo goote? Yoo beeksifte. Iddoo tokkoon waa isin dubbisame. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 baasaa. Akkana jedha. Egaa Waaqayyo jedha. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin muka fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe. Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin haa beekanii jedhe. Phexros yeroo dubbata. Isa isin fanniftan kana Waaqayyo maal godhe jedheen? Gooftaadhaa fi
Masii godhe. Masii jechuun maal jechuudha? Kan dibame jechuudha. 10 irratti maaliin dibe? 10:38 irratti hafuura qulqulluudhaan dibe. Gooftaa godhe. Lafarrattis maqaadhaa ol ta'e. Samii irrattis lafarrattis eenyuuf kenne? Ilma isaatiif kenne. Gooftaa isa taasise jechuudha. Eenyutu akkas isa godhe? Waaqayyo abbaasaa. Hojii ergamootaa 2:36 dubbisa. Kanaaf jedha Roomeetti yoo deebine Roomee boqonnaa 10 irratti deebine 19 irraa yoo dubbifnu akkana jedha. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan isaatiin yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa argattaa jedha. Kiristoosiin eenyutu du'aaf kaase? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaa akka ta'e Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti dubbisaa turreera. Hin yaadattu ta'e 6:4 irraa maal jedhaa? Nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatti dabalamnee isa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'aa keessaa akkuma kaafame nuyi immoo jireenya kanatti maal taana jedha? In jiraanna. Akkasumas Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa maal jedhaa? Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa an Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkootu hin ta'in Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa isa Kiristoos du'aa kaaseen ergamee jira. Waaqayyo abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen. Kanarratti namoonni baay'een Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irra jiru fudhatanii Kiristoos ufumaa du'aa ka'e jedhu. Namoonni Kiristoos ufumaa du'aa ka'e jedhanii Kiristoos maal hin taane jechuudha? Hin duune jechuudha. Waaqummaan hin du'u dhugaadha. Waaqummaan hin du'u. Waaqummaan hin du'aaree? Hin du'u. Waaqummaan hin duune abbaan guutummaa waaqummaati. Kiristoos garuu waaqummaaf namummaan isa keessatti maal ta'e? Walumaa kee mitiiree? Waaqummaan du'e jechuun abbatu du'e jechuudha. Abbaan garuu maal hin taane? Hin duune. Kiristoos garuu du'eera. Du'ee nu jiraachise miti? Namni Kiristoos du'uu isaa shakku jiraa? Yoo hin duune nu hin fayyine jechuudha. Garuu mee yeroo baay'ee kaasan tokkoon isin Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:17 irraa akkana jedha. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee kennuudhaafis abbaan koo na jaallata. Omtinu lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Anumatu ofiiti kooti kenna. An lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf ammoo deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba jedha. Ammumatti dubbisanii dhaabu yeroo baay'ee namoonni. Itti fufee ammoo akkana jedha. Abboomii kanammoo abbaa koo biraa fudhadhe jedha. Abboomii kanammoo eenyu biraa fudhadhe jedha? Abbaa koo biraa fudhadhe. Kanaaf abbaatu du'aaf isa kaasee jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 32 irraallee bal'inaan dubbisuu hin dandeettu. Amma gara qorannaa keenyatti kallattiidhaan deebina. Namni tokko kan fayyu jedha. Sagalirraa Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatta jedha. Iddoo biraatti immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti fayyina bara baraa ka jedhu kana 17 irratti Waaqayyo isa tokkocha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Iddoo kana lachuu waa'ee everlasting life jireenya bara baraa lafa ka'a. Waaqayyo isa tokkocha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Kana ka dubbate eenyudha? Kiristoos mataa isaati. Roomee keessatti Phaawulosis irra deebi'ee bifa saniin lafa ka'a jechuudha. Tole 10 irraa ammoo akkas jedha. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a. Afaan isaatiin beeksisee fayya jedha. Namni garaa isaatti amanee afaan isaatiin beeksisee maal godha? Fayya jechuudha. Kun sirna lubbuu waa lubbuu qabuuti. Biqiltuu tokkos haa ta'u namas haa ta'u yoo nyaate dirqama maal gochuu qaba namichi kun? Baasuu qaba. Mana fincaanii dhaquu qaba. Namni ganamas galgalas guyyaas nyaatee mana fincaanii dhaqee fayyaa qaba moo fayyaan qabu? Fayyaan qabu dhukkuba jedhama. Namni fayyaa qabu nyaatee yoo dhuge bobbaa metaboolizim sisteemii gaggeeffamuu qaba. Waan westee maal gochuu qaba? Baasuu qaba. Waan westee ta'e dhugaame qaama isaatiif fayyadee
waan isarraa maal godheedha jechuudha. Akka fayyadameeru ragaasaa akka ta'u hin baasa jechuudha. Luka obboloota koo wangeela dhugaa fayyina kanaaf Kiristoos namni gara kootti dhufee dhugu burqaa bishaan jireenyaa ta'a jedhee Kiristoos wanti inni dubbateef kana jechuudha. Amanuun duwwaan nun guddisu guddachuu dhabuu keenyaaf sababa akka ta'e hagadhaa dubbachuu dhabuu keenya ta'uu danda'a. Dubbachuu dhabuu keenya ta'uu danda'a. Dubbachuu dhabuun keenya akka hin guddanne nu dhooga. Wangeela dhageenye isa hojiitti jireenya keenya keessatti shaakalle hin dubbannu taanaan hin guddannu jechuudha. Akka guddannu nu haa gargaaru Waaqayyo. 11 caaffanni qulqullaa'aan namni isatti amanu hundinuu hin yeella'u jedha. Hin yeella'u jedha. Isaayyaas 28:16 irratti kanaaf Waaqayyo gooftaan kunoo dhagaa hundeef ta'u Xiyoon keessa nan kaa'a. Inni dhagaa qoramee ilaallame isa gati jabeessa. Dhagaa isa golee qajeelchuudha. Hundi amanamaadha. Namni isatti amanu maal hin ta'u jedha. Hin raafamu jedha. Hin raafamu jedha obboloota koo. Kanaaf warra Yihuudootaaf warra Yihuudoota hin ta'in gidduu garaagarummaan hin jiru. Warra beekaniif warra hin beekne jidduu akka amantii kennaatti warra Adiventistoota of hin jennuu fi warra hin jenne jidduu garaagarummaan hin jiru. Innoo gooftaa nama hundumaati. Warra isa waammatan hundumaaf badhaadhummaa isaa irraa hin kenna jedha. Maqaa amantiitii miti jechuudha. Garaa guutuudhaan isa amananii jennaan warra isa amanataniif inni maalidha? Dhiyoodha jechuudha. Dhiyoodha jechuudha obboloota kun. Caaffanni qulqullaa'aan namni maqaa gooftaa waammatu hundinuu maal ta'a jedha? In oolaa jedha. Hin oolaa jedha. Hin oola isa jedhu kana isa sagalee wajjin wal bira qabsiifneet hin jennu. Namni Kiristoos gooftaa akka ta'e amanu Waaqayyo du'aa akka isaa kaase namni amanu. Yihuudii isa maqaa kan taane isa dhugaa akka ta'e jechuudha. Argitanii namni lakkoofsa 10 irratti garaa isaatti amanee afaan isaatiin maal godhu beeksisu maqaa gooftaa kan waammatu maal ta'a in oola. 14 irraa namoonni immoo namni itti hin amanne attamitti waammatu ree? Attamitti nama waa'ee isaa irraan deebi'a 14 namoonni immoo nama itti hin amanne attamitti waammatu ree? Attamitti nama waa'ee isaa dhaganii hin beekne amanu ree? Namni utuu isatti hin lallabin attamitti waa'ee isaa dhaga'u ree jedha. Isteeppii qaba laala. Namni amanuudhaaf dhaga'uu qaba. Dhaga'uudhaaf namni dhageessisu barbaachisaadha jechuudha. Dhaga'uudhaaf namni dhageessisu baay'ee barbaachisaadha. Amanuudhaaf dhaga'uu qaba. Kanaaf 15 irraa maal jedhaa? Namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree? Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisu kan jedhu maal ta'eera jedha. Caafameera. Isaayyaas 52:7 irraa warri nagaa labsan fayyina abdachiisanii Waaqayyoon koo moo'eera jedhan. Waaqayyoon kee moo'eera jedhan. Xiyyoonitti misraachoo himan. Tulluu irraa mul'achuuf isaanii maal nama gammachiisa jedha. Maal nama gammachiisa jedha. 16 irraa hundumti isaanii garuu wangeela dhaga'anii hin abboomamne. Isaayyaas gooftaa eenyutu waan nu irraa dhaga'e amane ree jedha jedha. Hundi isaaniitu garuu dhaga'anii maal hin taane jedha. Hin abboomamne. Garuu dhaga'uudhaaf nama dhageessisutu barbaachisa. Dhageessisuudhaaf wangeela hadaraa namatti kennametu barbaachisa. Kanaaf dhugaa nutti kenname kana hundumti keenya lallabuu akka qabnudha. Hundumti keenya dubbachuu akka qabnudha. Hundumti keenya amantii jiraataa guddatu qabaachuu akka qabnudha jechuudha. 17 irraa egaa amantiin dhaga'uu irraa dhufa. Wanti dhaga'u immoo dubbii Kiristoosiin maal ta'a jedha? Beekama jedha. Amantiin maalirraa dhufa? Dhaga'uu irraa dhufa. Dhaga'uun immoo maalirraa dhufa? Dubbii Waaqayyoo irraa dhufa. Kanaaf dubbii dhageenye hundumaa amanuudhaaf dubbiin kun dubbii Kiristoosiiti moo kan Kiristoosii miti jennee qorannee adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullummaa mataa keenyaa dhaabbachuu hin qabnu jechuudha. Qulqullummaa maal jedhaa 2 Qorontos 12 keessatti lakkoofsa 4 irratti Kiristoosii kan biraa, wangeela kan biraa, hafuura kan biraa jedha. Dhatta'ee dubbisuu dandeessu. Namoonni kana dhaabbataniiru hadha. Garuu nuti amanuudhaaf dhaga'uu qabna. Dhaga'uudhaaf immoo dubbii Waaqaa ta'uu qaba wanti dhageenyu. Waan dhageenyu san barraa'eera waan jedhuun deeggaruu qabna jechuudha. Wanti dhageenyu sun yoo dubbii Waaqaa wajjin waliin galu ta'e nutti ta'aaf. Kanaaf
dubbii waaqaatiin waan dhageenyu madaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. 18 irraa amma isaan dhuguma waa'ee kanaa hin dhageenyeree jedheen gaafadha. Dhaga'uun isaanii mamaan qabu. Maal ta'aniiru jechuudha? Dhaga'aniiru. Caaffanni qulqullaa'aan waan isaan afaan isaaniitiin dubbatan lafa hundumaatti ba'ee dubbiin isaanii lafa namni jiraatu hundumaa ga'ee in jedha. Gaafa dhageenyu, gaaf dubbicha lallabnu dhugaadha. Eenyummaa isatti amannee gaafa beeksifnu yeroo ofii eeggatee biqila. Rakkinni jiru har'a yoo lallabne namni har'uma akka amanuu barbaanna obboloota koo dogongora guddaa. Har'a yoo lallabne namni har'uma amanee waldaatti akka dabalamuu barbaanna. Hojiin keenya isa miti. Hojiin keenya facaasuudha. Yeroo ofii eeggatee maal ta'uun isaa nafu? Biqiluun isaa nafu. Har'uma amansiifnee, har'umatti lallabnee, har'uma cuubna. Har'a addunyaan keenyas waldaa addunyaa biraa wajjin walitti makamaati. Tokkoffaa daa'imman cuuphuu dogongora guddaa. Namni dumbeen duudhaan awwaalamuu danda'a? Hin danda'u obboloota koo adda baafachuu qaba. Karaa deemtuu Itoophiyaatti gaafa dhufe Filiphus hin amantaa dubbii kana jennaan Kiristoos fayyisaa ilma waaqa jiraataa akka ta'e maal ta'a jedhe Filiphus nan amana jedhe. Akka hin cuuphamne maaltu na doggare jedhe. Kanaaf namni dumbeen cuuphamuu qabu kanarratti of eeggannaan baay'ee barbaachisaadha. Har'uma amansiifnee, har'umatti lallabnee, har'uma cuuphami. Jechuun kunis of eeggannaa barbaachisa jechuudha. Yeroo of eeggatee biqila. Kanaaf Phaawulos maal jedhee? Phaawulosin facaasee, Apholoosin obaasee, Waaqayyo immoo maal godhe jedhe? In guddise. Yeroo of eeggatee ta'uun isaa nafu jechuudha. 19 irraa yookiis Israa'el hin hubanneere jedheen gaafadha. Waaqayyo duraan dursee warra saba koo hin ta'initti akka hinaaftan nan godha. Gaabbitanii saba wallaalaatti akka isin aartan nan godha jechuun Museen dubbateera jedha. Israa'eloonni gaafa dhaga'uu didan Waaqayyo Israa'eloota dhiisee gara ormaatti garagala. Ormoonni gaafa fudhatan isaan immoo ormatti maal ta'u? Inni naafu kana Museetti dubbateera jedha. Inni yaadattoo ta'e dubartittii Samaariyaatiin yeroo Kiristoos isheen duba deemtee mucaa koo naaf fayyisi jettuuni Kiristoos maal jedheen? Nyaata ijoollee sareedhaaf hin kennani jedheen. Jecha kana yaada isaanii dubbate, yaada duuka buutota dubbate Kiristoos. Isaan namoota Yihuudiin hin ta'in maal jedhu waan ta'eef saree jedhanii yaadu waan ta'eef. Kanaaf dubartittiin ammallee maal jetteen? Sareenis waan ijoollee raafe maal gooti jetteen? Hin nyaatti jetteen. Amma akkas jedheen Kiristoos. Amantii akkanaa Israa'el keessattuu hin argine jedheen. Isin na wajjin jirtu garuu amantii akka isheen qabdanii jedheen. Isaan qaanessa moo hin qaanessin? Hin qaanes amantii akka isheen qabdan isinummaanuu jedheen. Amantii akkasiin argina jedheen. Kanaaf 19 irratti kan inni jedhu waa'ee kanaati jechuudha. Waaqayyo duraan dursee warra saba koo hin ta'initti akka hinaaftan nan godha. Gaabbitanii saba wallaalaatti akka isin aartan nan godha. Jechuusaa Museen dubbateera jedha. Akkasuma immoo warra ana hin barbaadinitti argameera. Warra ana hin gaafatinitti mul'adheera. Jechuusaa Isaayyaas mul'atatti maal godheera jedha. Dubbateera. Wangeela Yohaannis keessatti gara warra kan isaa ta'anitti dhufe warri kan isaa ta'an maal isaan goone ofitti isaa hin fudhanne jedha. Garuu warri bakkeedhaa dhufan immootu akkuma affeerraan cidhaa warra mootichi abbaan mucichaa beekuuf affeerraa godhee fi isaan immoo yeroo cidhichi ga'e dhufuu danda'aniire hin dandeenye. Bakkeedhaa karaarraa warri waamaman garuu ol seenanii iddoo cidhichaa maal godhan guutan jechuudha. Asirrattis akkasuma ta'e jechuudha. Nuuf dhufe carraansa. Boqonnaa 11 irratti bal'inaan laalla waan kana. Israa'el irratti immoo harka koo guyyaa guutuu gara saba abboomamuu didee anaan mormuutti bal'isee jira jedhee dubbateera jedha. Kanaaf harki Kiristoos odoo hin dadhabin gara eenyutti hiixateera? Gara kootti, gara keessanitti. Gara warra maal ta'uu didee jedha? Warra abboomamuu didee. Abboomamuu diduudhaan si'a baay'ee rakkifneerra obboloota koo. Jecha kennaan, gochaa kennaan, oduun gaariin garuu guyyaa har'aa jiru harki Kiristoos gara keenyatti maal ta'eera? Hiixateera. Guyyaa guutuu otoo hin dadhabin hiixannee harka isaa qabnee ergaa dhugaasaa galmaan namoota gaan akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.